shamarran haati fabbaanee bistee biyyaa baate la jara qodaa caccabsanii abaaramanii biyyaa baane miti laal ni galee jara qodaa caccabsanii abaaramanii biyyaa baan sana miti akkam jirta fayyaadha fayyaa kiyya warri haatini fabbaan imimmaan duukaa facaasanii xiyyaara nagaataa intala koo madaami jechuun beekan waasila araba nagaatti rabbi si haageessu bareedduu koo jaalladhee jennaan narraa deemaan jirtu jedhanii imimmaan daguuggatanii imimmaan daguuggatanii biyyarraa ariyatan jechuudha. Koomentiin jarri namaa barreessan onneen jarri namaa ilaal qananii intala wallaggaa intalli kun faan jechuudha. Haati otuu duukaa bu'anu yaa intala koo daheensi dhabeega araba haqilii qabdutti rabbi si haageessu. Rabbiin dalagaa cinqiin qabnati si haageessu jennaan biyyaa baate. Fooziyaa intala arsii kun immoo arsisi komandoo moo maal jetti. Isheen xiqqoo baay'ee hin boo'amne nagaan deemi jedhaniituma harka fuudhanii ofirraa gadhiisan. Imimmaaniin hin deemne siin bicuu abaarsa qabdi. Ahmad Boorishaa kun amma gara rabbii deebi'eera. Azraa'iltu tokko tokkoon koomentii keessaniitiin Azraa'iliin halkan waliin haasaa bulan natti fakkaata. Akka nama du'atti dhiyaate ashhadu an laa ilaaha illallah jedhaa ganama lafaa ka'e subii yeroo lafti bari'u akkasii yeroo simbirroon mukarraa gadarcaatu ka'e subhaanallah jedha ashhadu an laa ilaaha illallah jedha qiyaamaan dhufeera. Ahmad Boorishaa rabbi si haa qajeelchu ati qajeeleera jedhaatta malee rabbummaan haa qajeelchu waan biraasiin hin jedhu akkasii deebiin kun Ahmad Boorishaatiif kenname jechuudha. Obsituu intalaa Abdallaa isiin kun bareedduudha laal eebba haadhaaf abbaatiin biyyaa baate haati otuu duukaa boo'anu intala koo karaa nagaa gufuuf gufaanni karaarraa siif adabu jennaan biyyaa baate jechuudha. Suuta faarsii yeroo yaa gurbaa suutan faarsoon ishii miskiina koo ila argitanii ijoolleen babbareedduun jechuudha. Ijoollee babbareedduu mee onneedhuma jarri namaa gadhiisanu kana ilaal ergime qananii intala Oromoo kun immoo hintalo jedhaniin gaafasiin biyyaa baatu. Halkan kee wayyaa nan kolfa yeroo man intala kana arge nan kolfa qananii intala Oromoo rabe gaafasiin biyyaa baatu maal jedhan beeytu haati hintalo halkan kee kan ibidda guyyaan kee kan aduu adabami jedhanii kun koomentiitti argettanii abaarsaan biyyaa baate jechuudha. Kanaaf dhuftee shamarri miidiyaa kanarraa dhuftee naqabii ganna dhiisi jettu eelee haadha jalaa daattee fixxee qodaa caccabsitee fixxee lafa kanarraa hintalu inni sitti na kenne narraa si haa baasu dhabam qe'ee kanaa abaarsa kanaan biyyaa ba'an jechuudha. Warri miidiyaa kanarraa amma kunoo shamarran babbareedduun akka kanatti teessee koomentii namaa waan namni dubbatu haqiliidhaan ilaaltu warra imimmaaniin intala koo warra durbummaa baatanii biyyaa ba'an durbummaa jaraa baatanii warra biyyaa ba'antu haala kanatti koomentii babbareedduu yenee fiqir yenee maar bareedaa koo si jaallanna akka kana namaan jedhu jechuudha. Warri kaan immoo maal godhu beeyta ala inni haatiniif abbaan intalo maal jedhu laata qodaa jaraa caccabsee fixee jechuudha. Qodaa daakee fixee hoolaa fayyadhee ajjeese reettii isa ganama hidhe galgala hiike haala kanatti abaaramee biyyaa bahe intalo madaamii jazbaatti si haa geessu madaamii yaa shaqaala siin jettutti rabbi si haa geessu asnatti hin deebiin achitti hafi jennaa waggaa torba biyya namaa ta'an ni galee ayyaa shamarran babbareeddu ay caarraa keessan jabaadhu ati sabboontu shawaa ilaa intalli shawaa kun jechuudha farsoo dhuganii gaafa eebbisan sittani maana dhageega farsoo kubbayaa lama dhuganii ashaqanii mirqaananii intalo biqilaan nama eebbisu beekta biqili akka farsoon biqila qaba farsoo namni dhugdanii beektanu biqila qaba farsoon biqilaan kan inni hojjetamu biqila kana ta'e akka biqiltuu kana biqili jedhanii jechuudha. Farsoo dhuganii eebbisanii intala shawaa kana gara biyya alaa baasan itti fufa koomentii ilaalamee deebiin keessan asanitti baddellee moo maal jedhee asanitti baddellee intala baddelleeti jechuudha. Isheen kun qeerroon viiraa dhugee jaalala qabsiisee viiraa beddellee jechuudha. Viiraa beddelleetiin biyyarraa baasanii jaalala biyyaa baasanii fiqiriinsi gaafa inni karaa kotteetiin gara baaraatiin caccabaa dhufu isiin immoo gara xiyyaaraatiin dura buute ergati deemte dacheen duniyaa nan baatiin
akiraan koo habadu aaqibaan koo habadu qeerroo guumaa maaltu jira qeerroo guumaa kun immoo abbaan maal jedhani beeytu abaaramee haadhaaf abbaan abaaramee biyyaa bahe nama eebba qabu baay'ee suudiin nufu anoyyuu abaasa qabanatti fakkaata malee suudiin nufu qeerroo guumaa abaarameeti kan inni biyyaa bahe as jira maaltu jira jedha hojii keenya addu mucaa wallaggaa bareedduu lama taasii akkasitti farrazatte wayyoo mataa nama dhaqa dhuguma jaalalli keessa jaalalli shamarran Oromoo kun mataa kana nama kora dhugaanis ni hima rabbis si bira haa jiraatu hedduu namatti tolta jaalalli jara fooroofaayiliidhuma jaraa ilaalame shamarraa haqilii qabdu mataa jara shamba godhani tokko maal jedhu gaan shamarraa rabsuun barbaadu hunduma keessan isin hin jaalladha bareeddanii yaa dhiiftanii yaa bareeddanii yaa dhiiftanii liinaa wallaggaa ilaal liinaan jechuudha warri tokkee kun eebba haadhaaf abbaatiin mucaa eebbifamaa argate amma shamarri eebba qabdanu akka liinaa kanatti dhugaarti neema shamarri akka liinaa wallaggaa kanatti eebba qabdanu dhiira akka tokkeetti heerumtani dhugaarti neema dhiira akka tokkee argachuu jechuuni beeqa nama haatiif abbaan qofa utuu hin taane nama rabbirraallee eebba qabu gaafa dhalatu amma Fooziyaa Arsii kun qananiin jettanu maarri isheen ajjala deemanii na arrabsanu kuni in argattanu nama akka tokkee namni argatu nama eebba haadhaaf abbaa qofa osoo hin taane nama rabbirraa eebba jechuudha milkaayi ati gaafa biyyaa baatu sangaa boottiitti warri kaa'e ana miti hin ta'u dedoo naawiin dedootti dhalate jennaan boottii sangaatti kaa'e naan hin jedhin gaa tuun argee sumattuu boottii kaa'anii biyyaa si baasuudha sila kanaaf shamarran eebba qabdanu akka sana jechaadha amma Fooziyaa Arsii kun umuriinsi gara 50 deemee jira asumarra koomentii keenya jala deemteetuma akkana jetti achis dhaqi koomentii dhalaa duwwaa waamtaa ishsi waamu joonii mucaa geera damma geera otuu hidhu biyyarra mukarraa kufee biyyaa ba'e jechaadha amma kun jaalala shamarran wallaggaa jedhikaa ani liinaan faarse malee shamarran wallaggaa bareedduudha shamarran Oromoo hundummaan isaanii shamarran Oromoo bareedduudha wallaggas ta'e Arsiis ta'e qorataa seenaa jaakoo naaf aarsimee tokkitti asandaabu wayyoo qorataa seenaa kuni ammas shamarran as jala deemtanu kana keessaa nama mucaa qorataa seenaa kanatti heerumu nama rabbiin qofti eebbise haatiniif abbaan intala koo jedhanii boo'anii jechuudha laquttoo kana keessa gangalatanii intala koo dhiirsa gaarii sitti qabu baamanaa gaarii sitti qabu nama jedhetu yoo haati keessa hin jettee jiraatte qorataa seenaa kana yookaan waziir kanatti heerumta jechaadha sii galee tokko keessanii maqaa keessa waamee akkanis bashannansiisuun barbaadaarraa bashannanaaf jechuudha qophiin kun kan bashannanaati yeroo hunda nama du'e laallee waan argee sammuu keenya dhiphisuurraa yeroo tokko shaashaa jookee oro of akkasii itti himii jettee naawwii ishee amma koomentiitti deebinee jechaadha shamarran babbareedduu deemii rafibboo qananii Oromoo nama jibbite jechuudha kunoo argitanii shamarri gaafa umuriin fi meeqa 25 maal 15 itti heerumte jedhan miti narkaa badeera shamarran waggaa 15 qaatan arguu dhiise narkaa bade amma kananii kun 45 60 70 80 kuttetti siif jireenyi duniyaa kun waanuma gabaabduu tafte ay kan na gaddisiisu garuu otuu ilmoo tokkon argatin otuu dhirsa bareedaa tokkon argatin du'atti dhiyaachuu keetu na gaddisiisa waan biraa miti jechuudha qananii Oromoo kun jechaadha kun amma fuullitti ta'ee sobdee furdatti namni furdina nagaase furdinichi isa nagaa miti garuu waan isa nagaa miti laal dhugaan si hima isa nagaa miti jechuudha sabboontuu Arsii kakka jedhaa jirti amma shamarran akkasitti nama dhaggeeffatanii korfanu kun miira keessa jiru asiin immoo dhiirichi inni Saudi Arabiyaa kun egaa gurra keessa bulaa silaa rabbiitu isatti fuudhe anaa nyaatu ay guyyaa tokko ajandaa godhadhee dhufeetuman boo'a gurra keessa bulaa yoona gurra keessa taa'ee dhuufu xarra godhaara yoona dhugaadha bara ayyaa dhiira Saudi Arabiyaa wayyoo shamarran na daawwatan kuna hunda keessa yoona gurra keessa ciisaa yoona rabbitti itti fuudhe firdiidha ganama achi kee yoo reetti isaa duuka inni gaala duuka inni maziraa maaltu sin cinqa gurra namaa eegaa bultumoo ila akkana jedhe baalee haakeen gurra ofii kabalee gurra keessa jirtu yoona ani waggaa 15 dhiirri Saudi Arabiyaa dhuguma
Dubaay yoona nama meeqatu rafaara. Kuweetii yoona nama meeqatu rafaara. Baareenii nama meeqatu rafaara. Yaa dhiira Suudi Arabiyaa ganama oofamu. Arabaan oofamu. Busaa'ee oolotiidhaan oofamu. Reettiidhaan oofamu. Nu kana rabbiin qoyi ilmoo abaarsaa nu kallaqee. Ani ijoollee Saudi Arabiyaati amma achi deebi'eetiin jedha. Ijoollee Saudi Arabiyaa kana dhiira akka kootii kun. Nuti gurra shamarranii eeguudhaaf rabbi nu kallaqee. Abboo keessan bulinaar xaqillaa boristoorii wal godhanna. Naal shakila qabu. Wallahi dhuguma rabbiiti dubbiitiin kun immoo dhugaadha. Borini stoorii si godhadha sa'aatii 24 keessa rafi jennaan. Achi taa'ee dhuufu xar borsuura. Mee soma naan jedha dhuguma rafe soma naan jedha guyyaa dadhabaa oolee ilaalaga sirriitti dhima guyyaa dadhabaa oola mataa kana utuu inni arabaa wajjin inni baangaalii wajjin dalagu mataan isaa bakka maraatu beeytu maraatu tola guyyaa kana yeroo galgalli ga'e intalattiin sammaa keessa kaa'e adii laayivii na dhaggeeffataa jirti inni hoo sammaa irratti kaa'atee rafiitii kana dhuufuuta guyyaa dadhabaa oole xarr. Ay Muhammadu Saudi Arabiyaa wayyo wallahi garaana nyaata wallahi isma dhuguma rabbi garaana nyaatan yeroo shamarran Dubaay kun shamarran Baareen kun istoorii sin godhattu yeroo ilaalo namuma beeku nama guddaa dhadhee ilaalaa bule nachi gurra keessa rakkataa bula gurra keessatti cabi achitti rabbi si haa cabsu dhabama ta'e rabbi si haa dhabu wallahi aamin jedha in bulin gurra keessa maal goota yoo jaallatte fuudhi ila ijoollee Dubaay janajjantee wajjin rakkachuu ijoollee Baareen janajjantee wajjin rakkachuu mataa kee kana xii gochuurra Saudi Arabiyaa keessaa tokkitti asan daaboo janajjantee fuutee wajjin jiraachuu si wayya dhuguman si hima wallahi raga kiyyatti akkasitti yaada maaltu gurra namaa keessa si bulchaa maaliif dhuufuu kee namni dhagaa ati dadhabaa oolte wayyo ati dadhabaa oolte reettii duukaa caccabaa oolla araba duukaa caccabaa oolla gaala duukaa caccabaa oolla galgala shamarran inni rabbiin abaaree sagal haatiif abbaan abaaree biyyarraa baase jechuudha Dubaay kana dhiisee dhuufuu kee dhaggeeffataa bula si jaankoo edda sagal dhuufe akkas jedhani si awaarradu jechuudha ganama yerooti kaatee re'ee kee yaafattee onlaayinii irraa baatu settanima Muhammadu Saudi Arabiyaa wallahi qalbii teetani kolfitu miti aanmoo isinitti himaa qalbiidhuma keessa dhugaa yerooti ganama gaa jaakee wajjin bulte miti is jabaattee utuu lafti sa'aatiin dalagaan gahin istoorii kee qaccaqac gootee hidhattee yerooti gara reettii baatu eda qaalichi koo dhuufuudhaan na cinqaa bule siin jetti keessan bulin inni kun ergaa kooti dhaamsa kiyya galmaan naagaa keessan bulina gurra shamarranii keessan bulina yoo diddan immoo walitti hafaa achitti ilaal walitti hafaa dhugaan tan itti maan amma shamarranii siin Saudi Arabiyaa kun jirtu in jaallattanu ay miskiin shamarran Saudi Arabiyaa babbareeddu dumbushee babbareeddu meeqa jirti mee koomentuma koo kana jalaa utuun isin lakkaa'e fixuu danda'u jecha shamarran babbareeddu jirti isa dhiiftanii Dubaay bultan jarrasitti maangaalee wajjin akkana jedhanii ilmoo zaamaa kana fudhatanii biyya galaaran galata rabbiin galanna ga'u walorree irra waamu wallahi amma waahii waloruu jechuudha Itoophiyaa keessatti walorree amma Saudi Arabiyaa kana nama harka duwwaa galu jira jettanii dur yeroon biyya jiru namni gaafa dhufu makiinaa akkasii naa godaa maarree shoodaa maarreedha qodaa fe'atee gala inni barammaa tokko asitti baata akka nama jaldeessa boqqolloo cabsatee deemu ni beeytani warri gaxarii takka kiyyaa baadiyyaa keessatti dhalattan beeytani nama kiyyaa baadiyyaatti dhalattan beekuun keessan nafu tokko asitti baatti isa kaan ilkaan hin ciniinti akkasitti fudhattee galaa jirti sun immoo hundisaa meediin Itiyoophiyaan jedhu meediin Paakistaanii jira meediin Baangaalii jira meediin Heluwaa jira meediin Koyisiinaa jira meediin Sawasawaa jira baay'eedha jechuudha baay'ee Itiyoophiyaan lammiin Itiyoophiyaa amma biyyi kanas rakkisuudha baay'ee nutti ulfaate dhuguma rabbi otuu dhiirota keenya kana nu galchee wallahi kana natti tolaan meediin Paakistaaniin kun guyyaa irraa galu nama 200 gale jedhu meediin Paakistaaniin nutti lakkaa'ama nama 400 mana hidhaatii gale jedhu meediin Baangaaliidha ilmaan Oromoonni qulqulluun haadha tokkoof abbaa tokko irraa dhalate mana hidhaa keessatti dhumaa jira nuti asitti dhufne
meediin Paakistanii, meediin Baangaalii, meediin Hilwa, meediin Sawasawaa, loom Sawasawaa, qeephee fudhannee gara biyyaa galaa jirra. Inni kun yaada sammuutti nu ta'ee yoo dubbannes dubbiin keenya rakkoo ta'ee haala kanatti wal hirkaa jiru wal nu dhahee akka kana keessa jirra jechuudha. Ijoollee koo isinin jaalladha. Daha haadhafi maaltu na dhibe nanaawii. Daha rabbiin isin beq rabbi isin rakkisin maaltu na rakkisan. Wallahi rabbiin kiyya na rakkisin. Kanuma isin bashannansiisuu barbaadetanii itti bashannantaniitu itti bu'aartaniitu jedheetanii meediin sawasawaan jira. Meediin sawasawaan jira dhugaa. Wallahi of keessaa haasa'a fee maanni koomentichi naan galle. Kanaafi shamarran koo babbareedduuwwan koo warri natti heerumuu barbaadanis qaqqajeelaa wattaa dhuguma nama 7 huccuu qaba Saudi Arabiyaa kana keessatti. Tokkitti Sandaaboo, Qananii Wallaggaa, meerri kun oqoy gana lakkaa maal namasi Fooziyaa Arsii gaafa isin biyya galte nan fuudhaa. Isa tokkotti ani Fooziyaa Arsii maanni ijoollee bakka harreen itti qalamaa jirtu beeytani Fooziyaa Arsii kuni naawiin naa fuudhu yoo jette ilaal waan si hima mana nyaata harree nu bani bakka qalamaa jiru sanatti dhuguman si hima mana nyaata harree yoo dhuguma naawiin nu fuudhu naawiin abbaa manaa koo ta'uu qaba jette mana nyaata harree qoyyaa ijoollee ayyi narkaa bade bakkichi sun maal jedhama naa himaa qabee koomenti jalatti maa inni bakki harreen itti qalamaa jirtu kun natti maamee daddafaaga anaa dhufu naawiin natti na fuuchuu qaba beekaa yoo jette mana nyaata harree naa bana bakka inni qalamaa jiru sana maal dubbataa jirta natti maaga bakka isaa sana bakki amma Arsii keessaa naannoo kamitti magaalaa kamitti manni nyaata harree banamaa jiru jechuudha. Asallaa akkas asallaatti mana nyaata harree dudul'achaa qofa bantaati warra gabbataa nutti qaalaa Fooziyaa Arsiiti gaafa sana gaafati mana nyaata harree bante sin fuudha kanaan asitti du'een lafa taaban ela morma kiyya nama malee sin fuudhu jechaadha. Sini galee rahimaa jaartiin koo siin dhuguma ree dhufte kun siin dhuguma jechaadha siin warra sobaati. Asallaatti mana nyaata harree yooti bante sirriitti si fuudhee nyaata harree sana bakka giidoo nama baay'isiisa giidoo baasee amma sana kana daddaalachaa'ee qaqalladhee jismiin koo kun buburree ta'e kana gaafa sana furdadhe jechuudha abbaan manaa keetti foon harree nyaateddi jedhaa yeroo inni si bira deemu sitti tola. Asallaatti mana nyaata harree tokko yoo bante mana nyaata Fooziyaa harree dullachaa jettee bakka taargaa isaatti baaftee jechuudha. Laa shamarran isin tolee akkasitti mana nyaata foon harree siifan banaa. Okay waliigalleerra gaafa sana siifan fuudhaa. Sin fuudha jechuudha gaafa sana sirriitti gabbara keellee birrii kuma meeqettanam gabbarri warra Arsii kun birrii meeqettanii sin fuudha qaadiidha rakkoo tokko yoo qabu birrii 7 si gabbaruu haa ta'u shilingii sumunis haa ta'u tun si fuudhee beekaan ammumaan qabuun sitti kennaa dirqama wanti tokko hudha qabeenya irraa si fuudhe jira gaafa foon harree gurgurannee jenne si gabbareen si fuudha gaafa manni nyaata keenya harree hin nyaatin immoo silaa tolee abshirsin beekaa ishi galatoomii naawwii ana fuudhii kunuun irratti wal fixaa jiru shamarranii. Egaa asumaani wantan isiniin jechuu barbaadu liinkii wayya sarara isinii kaa'een ture namni isinitti tolee gadi bu'aatii jedha waan achi jiru daawwadha. Kanuma ganuma alaal amma ganuma isin bashannansiisu shamarran bashannansiisu bakka shamarran babbareedu fuula keenya kana yeroo argite bareedinni sitti dabalaa bula amma laalame ijoollee jira dhiisaa bakka nanaa sobsiisinaati shamarran babbareedu guyyaa guyyaatti haqa nurraa qabdani sini galee haqa rabbiin keenya nurra kaa'e haqa rabbiin keenya nurra kaa'e daqiiqaa 5 illee yoo ta'e isin bashannansiisu isin kolfisiisu rabbitu nurra kaa'e shamarran babbareeduun haqa keenya warra kaan hin jenneen haqa keenya isin bashannansiifne isin kolfisiifne isin biraa deemu
abboo shamarran wallaggaa si fuusisaa us jedhii jette Liinaa Wallaggaa. Shamarran wallaggaa 11 fuudhaan laalaalan warra 11 fuudha. Tokkitti intala wallaggaa Allahu akbar jaartii kooti hawaa wallaggaa dhuftetti jechuudha jaartii koo. Ani shamarran meeqan fuudha beektuu? Shamarran 11 fuudha. 11 jechuun koo akka gandummaan baduuf gandummaa kaayyoon koo gandummaa balleessuudha. Gandummaa kana balleessuuf immoo shamarran 11 fuuchuu qaba. Jimmaa, Wallaggaa, Arsii, Walloo, Maarree 11 Oromoo kutaa 11 keessa fuuchuu qaba. Gandummaan akka badduuf. Isii tokko kutaan Oromiyaa hundi isiiyyuu kan kiyya. Ani waan Oromoo ta'eef. Isiin Arsiidhaa fuudhe Arsiidhuma magaaluma Arsii keessan kaa'a. Isiin Jimmaa fuudhe magaaluma Jimmaa keessan kaa'a. Isiin Wallaggaa fuudhe magaaluma Wallaggaa keessan kaa'a. Isin galee guyyaa 11 taraan keessan isin ga'a. Walimmoo lolina bilbilaa walin lolina tilaa ijji keetta walin argu. Ijji keessan qabamu walin argitan. Utuun jiruu eenyuun faarsitaa in jirtu kaa laamma awwaa Wallaggaa reefu dhufti. Utuun jiruu eenyuun faarsitaa erga silaa sin argine amma booda kalaas. Jaartii kooti boru jaadaa fi mbawoo sin jette bakka naquun waan hin qabneef kunis rakkoodha kunis waan jabaate irraftu ati sila sa'aatii kana maal gootame. Kanaaf aganuma isin bashannansiisuu barbaadaa isinin jaalladha ilmaan Oromoo mara keessan isin anaaf qaali lubbuu koo ati kooti. Jaartii meeqa qabda bulguu jetti Fooziyaa Arsii. Jaartiin qabu ani jaartii fuunesi inshallah nan fuudha as dhiyeenya kanatti inshallah yoo rabbi jedhee fuudhee durbummaa si subhanallah ilaatiin yaa rabbi astaghfirullah durbummaa si jechuudha durbummaa yeroo waa'ee durbummaa ta'u ijanna laafa waan ta'eef ija koonna laafa waan ta'eef kanatti kaawwachuun qaba waa'ee durbummaa yeroo naasa'u ija kootuna laafa dhuguma maal akka ta'e hin beekon angaruu ofii kiyyaaf durbummaa baadheen ta'a waan isin dhibu keessaa jechaadha nama hunyaan hin qabnerraa kun hin bareedu waan isin dhibu keessaa jaarraa 21 bara shamarran durbummaa baachuu dhiifte keessa ani naawiin keessan durbummaa baadhee taa'u jechuun waan baay'ee nama gaddisiisu dhugaan isinitti hima an shamarran Oromoo hundumaa waan an jaalladhuuf isii kanaafan kenna la in kennu isii kanaaf isii kanaafan kenna lakki isii kanaan kenna otuun jedhu jechaadha na keessatti kispaardii ta'uu deemaa jira. Kanaaf namni rabbi sin badhaase tokko dubrummaa kee fudhachuu dandeessan jechaadha. Maaliif Rahimaa Sanyii Jawaar Mahammad ati kootii akka sanaa jaarraa 21 keessa shamarran keessa namni amanu dubrummaa qabdi jedhee warrumaan mana daawwataa jiru kana keessa warreen amanu itti yaadu hawaa Wallaggaa qofa warri kaan hin qabdan dhugaan itti waan Rahimaan kun illee adreesh qabdi natti fakkaata garuu kanan akiid bakka shakkii tokko malee ibidda ciniine ibidda liqimsee ibidda garaa kootti liqimsee kakadhee jedhu hawaa Wallaggaa durbummaa qabdi waan jettan jedha cubbuu namarra kaa'uun barbaadu cubbuu tokkoon alatti dhuguma rabbii isinitti himna jechaadha cubbuu tokkoon dubbannu hawaa Wallaggaa durbummaa si waggaa meeqa shamara rabbiin eebbise haatiif abbaan eebbise biyyarraa baate kan akka hawaa Wallaggaa kan umrii si guutuu durbummaa koo namatti hin kennu ittiin wareegama jettee dubrummaa baatte teessu kan isin waan barbaadan jedha anati si beeka akka sana jechaadha warri kaan hundi keessan injiru dhugaa walitti himna injiru waa tokko injiru akkasanii hawaa dubrummaa qabdi qabdi anatu ragaa baaf ibidda ciniine quraana rabbii qabeen kakadhaaf qabdi hawaan ko dubrummaa qabdi lalisee aggaaroo ilaan talaggaaroo kun jechaadha bareedinni maarrisheensi wayyuu shamarran aggaaroo jechaadha minaani dhugaan isinitti bareeddu babbareeddu eessaa argite waa'ee dubrummaa mee guyyaa tokko hin argine jedhii kakadhu ani dubrummaa hin argine jechuurraa
jedhee yoon nan kakadhate kan hawaa argeera waan ta'eef dubrummaa hawaa waan argee jiruuf hin kakadhu. Rabbitti na gaafata gaa waan rabbitti nu gaafatu tokkoon kakannu. Mee wallaahi jedhi hawaan dubrummaa qabdii. Wallaahi hin gammaal wallaahi maa inni dubrummaa qabdii dhageessaniittu dubrummaa qabdi hawaan dubrummaa qabdi gowwaa quraana jettee dubbatta hawaan dubrummaa qabdi beeka. Yes isinii ta'uu fudhadhaa isiniin taane bira kutaa dhiisi adaraa qananiin kuni dubrummaa hin qabdu ati. Wallahi hin qabdu dhugaa rabbii dubbanna gaa duriyyee jimmaa kottu gaa bilookii nyaatta ayyaana abbaa kooti siyaa bilooku ayyaana abbaa kooti siyaa bilooku maalii sareena jala gadhiifte anoo sin bashannansiisaara abbichuu koo jedhaan jiru hawwishaa koo looveeyyuu jinnii koo jedhaan jiru sin taphachiisaara waa'ee siyaasaa keessa hin jiru maalii sareenatti ergita ayyaana abbaa kooti siyaa bilooku gurbaa bilookamteetta deemi. Ani kanin jedhu ijoollee keenya wal qoomintiin akka xiyyiitii fiigaa warra akka keetii kana maal goona yaa waaqii. Ani wanti sinna jibbitanuuf yoo jiraate wallaa dhugaadha wanti sinna jibbitanuuf yoo jiraate warra na jibbu warra na arrabsuuf wanti sinna jibbitanuuf anu beekaa aadiidha rakkoo hin qabu waanuman nama hundumaa ija tokkoon laal waan hamilee naman cabsine waan dubbadhuuf na jibbitanii na jibbaa aadiidha rakkoon qabu asumaan gadi deemaatii naa shakila kulluun jedhu waan namoota babbarbaga koo taate piippii haa kubattu bilillee noo hin qabdu bililleen talabbaa jifaar dubrummaa qabdi bililleen ittiin haa ergamee haa dhuftu isii qofan hin faarsine bilillee hawaa wallaggaa warri kun dubrummaa qabu dubrummaa isaanii namni tokko ittiin kennanu namni tokko irraan fudhatu nama tokkoof hin kennanu hin kennina nama tokko du'aa wajjiniin wareegama kanuma isiniin jechuu barbaadaa isin taphachiisuu isin bashannansiisuudha laftillee darbeera amma sa'aatii meeqa ta'eeti kan inni jiru sa'aatii 6:18 galatoomaa ulfaadhaa hedduu tokkoon isin jaalladhaa hedduu tokkoon isin kabajaa ijoollee Oromoo ko isin naaf qaaliidha shamarran Oromoos dhiirri Oromoos hundi keessan baay'ee tokkoon isin jaalladhaa miimi koomentii dheeraa kana shurxaan sirra ha'aanuu jette ayya ati immoo bakka jirtu maratti Fooziyaa Sulxaal Jimmaa ilaamma maqaa Jimmaatiin gaalafiin kunis shurxaan sirra ha'aanuu Zubala gowwa kababba obboleetti koo Fooziyaa Sulxaal Jimmaa bakka jirtutti nagaanaa ta'ati immoo shurxaa mitiiti qoreen mana madaamii keessaa si waraanan zayitiin mana madaamii keessaa sitti namni nagaanaa ta'e an sin jaalladha wallahi sin beekullee makuma qubeeduma afaan Oromoo waan ati barreessaa jirtuuf sin jaalladha sin kabajaa adagaa kee hinawu ana shurxaa yoo na qabdes mana hidhaan naqa mana hidhaa koo keessa Oromoo miliyoona oltu jira Oromoo wajjin hin jiraadha achi booda gaafa yoo lubbuun jiraadha gara biyyaan gala biyya abbaa kiyyaa siigalee biyya abbaa kiyyaatti hin galaa jechuudha achi booda ani numa hin jiraadha duutii shurxaa yoo na qabdes nan ajjeessitu bakkuma Oromoon jiru na geessiti ani immoo eenyuyyuu olii miti akkuma ilmaan Oromoo dararamaa yoo dararame sinarra ga'uu danda'a yoo rabbi irraa dhufe wanti rabbi naa murteesse immoo hinafuu jechuudha kanaafi arraba kee mbaalagaayinii rabbitti si gaafataa mbaalagaayin ajaadha waan hamaa namaaf hin yaadin hamaan sun deebi'ee sumatti dhufa ati nama guyyaa kana mana maxbaqaa madaamii keessa oolu zayitii garaagaraa hojjetaa ooltaa sitti garaagaraa waan ta'eef hedduun isin jaalladha babbareedduuwwan koo ijoollee Jaallee Maarroo ijoollee Jawaar Mahammad ijoollee Abiyyi Ahmad ijoollee Angaasaa Ibrahim ijoollee Eshi Baqaati
bakka ati habiibiidha argitanii intaloodhumtan mana abaarte deebitee ati habiibiidha jette arreefuun habiibisiidha ati garuu habiibtii kooti silumayyuu sila yeruma abaartu sana akka sana nagaan naa tura maaliif waa barreessifte dhiiste rabbi si haa eeguu naawwii abshirii garuu sababni isheen si arrabsiteef maali sababni si na arrabsituuf waan tokko nama alaabaa kana dudduuba keetti hin jaallanne faatu jira waa'ee hudduu beeraa dhiisi lammii dhumaa jiruuf sagalee dubbadhu galatoomiyati bareedduudha jecha bareedduudha nuti sigaa hudduu beeraa irraa fagaachuu hin dandeenyu hudduu beeraa keessaa baane hundummaan keenya iyyuu beera jettee beera xiqqeessitee laaluu otoo hin taane hudduma beeraa ammatti tuffattu kana keessaa eenyullee anis atis hayyuun keenya beekaan keenya hundummaanu achi keessaa gadi ba'e waan ta'eef sagantaan kun sagantaa bashannanaati malee sagantaa waan biraa miti asumaan namni isinitti tolu namni na jaallattan liinkii kana gadi tuqaatii subscribe laayikii fi sheerii tiroobsaa bira dabarfadhaa warreen nan jaallannes laayikii godhaadha kaatii akkasi beekaa koo galatoomii amma waa wallaggaa kuni durbummaa si wajjin du'uudhaaf deemti jechaadha isiidhaafis duuti dhiyaateera rabbi sin ajjeesin garuu jaartii kooti yooti duute sirratti hin fuudhan abadan ati duutullee sirratti hin fuudhan sababni ati maaliif yooti duute ani durbummaa koo fudhadheen du'a malee sirratti hin fuudhu kanuma galatoomaa ulfaadhaa ilmaan oromoo hundi keessan bashannantaniittu jedheen abdii qaba kanuma bakka